Arraba jabaa kun jabaa miti kasarana kunchiti. Tuan kale chanirra fanne arrate godani satu dira siachi negedera. Nama burra jajaje nyuade yagate gaba burra chumale rakate akajada mambu bangakate sanadana lamme padate itajite kale chanukate arrate sangarate. Sanukalibna lamme padate itajite kale chanukate arrate sangarate. Kala shukura ayetira kujira nada kantisa mafanantisa. Ayatku amarau anak anakku. Shamarree Madiinaa Oromoodha sabboonti teenya waamicha keenya kabajjee nuuf argamuu keetiif maqaa daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontootiin galatoom siin jenna. Tole isinirree galatooma naaf kennuu keessanii fi kadhanni keessaan bilisummaa ta'u isin jedha. Tole egaa akkuma beekamutti kunoo Feesbuukii fi akkasuma yuutuubii fi adda addaa keessatti suuraa keetis argaa jirra, sagalee keetis dhagayaa jirra. Wanni ati godhaa jirtu kun hedduu nama keessattuu warra Habashaa dallansiisaa jira. Mee wanni ati goote egaa kan agarru kana alaabaa warra Habashaa yookaan mallattoo garboonfataa kan ta'e gubdeerta. Maaliif isa sanii maaltu si kakaase gubuudhaaf? Galatooma alaabaa kana guddisuuf na kakaase dhiiga ilmaan Oromootaa gannaqeedha. Gumaa isaaniiti. Kaanirree mana hidhaatti daraaranii kanaan dura ilmaan ayyoolee keenya harma muraa abboolee keenya harka muraa turanii kanumatu dhiiguma isaaniitu na kakaase. Egaa yeroo alaabaa san gubdu hedduu aara guddaatu fuula keetirraa mul'ata. Rakkoon saba Oromoo irra gahaa jiru guututti beekamaadha. Keessattuu sababii alaabaa sanii namni Oromoo kan dhume lakkoofsan hedduudha. Haa ta'u immoo ati akka dhuunfaatti wanni sirra gahee jira yookaan immoo namoota ati beekturra wanni gahee jira. Hin jira ani kiyyuma irratti kaasee natti kan dhagahame tokko maqaan kee irree maqaa Oromoo ta'ee gaafii ati gaafatte siin deebi'u Oromummaa kee si jibbisiisa. Inni tokkorree baay'ee natti dhagahame. Rakkattee rakkoo san keessaa bahuu hin dandeessu. Isa tokko kanaadha hani keessa kiyya kakaase. Akkasuma wallistoonni keenyarree baay'ee hidhamanii hambeeku baay'ee jiranii hidhamanii wallistoonni keenya karaa deemuu hin danda'anii barsiisonni keenya karaa deemuu hin danda'anii namni maaliif dubbattan jechuudha bakka maaliif dubbattanii ilmaan Oromootaa akka jiraniin mataa ol qabatanii deemuu hin dandeenye maaliif kun ta'a? Egaa alaabaa san gubuu kee jalqabdee walakkaan ga'uu malee dhumuu isaan agarreeti gubdee fixeerta moo cinaa marteetuma achi keessa? Dhumtee inni irree gubattee dhumte wanni hafe tokko hin jiru. Egaa jammarte tokko ittuma fixa malee waan hambistu tokko hin jiru. Dubbii dubbatturree yaada tokko yaada qabdu san ibsitee yaada qabdu san dubbattee fixuu qabda maaliif hambista? Alaabaan gubattee dhumteette maaliif achirratti hin garsiisu dhumuusa? Haftees maal gooti hanaftirree nama balleessitii kanaafuu hunda gubdeette. Gaarii oote. Kun immoo hafteerree namarree hin gammachiistu. Hojiirrarree sila hin oollefu. Faayidaarree hin qabdu. Kana jedha. Tole egaa hojiirra jirta beekamaadha. Egaa yeroo hin qabdu anillee sitti hin dheeressu. Mee dhumarratti uummata Oromoo waliigala akkasuma shamarran Oromootiif dhaamsi ati qabdu
isaa achittis namoonni ati galatoonfachuu barbaaddu yoo jiraate wal duraa duuban itti fufuu dandeessa. Ani dhaamsa shaamarran Oromootiif yookiin durba Oromootiif dhaamu qabsoo shaamarran keessa hin jirre qabsoon galma hin geessu. Shaamarran biyya alaarree jirru shaamarran biyya alaa jiranis shaamarran biyya keessa jiranis wal ijaaruu bakka jirrutti wal ijaaruu wal jajjabeessuu ilmaan dhiiraa Oromootiif nu kakaasuu qabna. Kanaafuu bilisummaa fiduu qabna. Isaaniif irree fakkeenya taanii kakaasuu qabna. Qabsoo shaamarran keessa hin jirre galmarree hin geessu. Kanaafuu qabsoon keenya itti fufuu qaba. Yoomiyyuu taanan Oromiyaa keenya bilisoomuu qabna. Garbummaa jara bahuu qabna. Hamma yoomitti ilmaan Oromootaa dhiigni isaanii gannamee hafa. Kanaafuu gumaa keenya baafachuu qabna. Mirga keenya eeggachuu qabna. Mataa qabannee deemuu qabnaan jedhe. Kanaafuu shaamarran bakka jiranitti wal ijaaruu bakka jiranitti yaada qabaniif wal jijjiiruu yaada qaban wal himuu rakkoo jiru himuu maaliif amma yoomitti garaa keenya keessatti baatee deemuu dandeenya. Kan darbe han dhufuuf dammoo biyya keenya bilisoomsifne isaanis dabarsuu qabna. Nama nu duuba dhufaa jiraniif bilisummaa agarsiisuu qabnan jedhe. Tole achumaan namoota galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate. Namoota galateeffachuu barbaadu ni jirani. Ahmed Obuu Baalee galanni isaa bilisummaa haa ta'u. Baay'een galateeffadha. Akkasuma Hawwii Firaa'ol Lubbuu Margaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Kanarree na cinaa bira ijjachuuf yaada tokko na dabarsanii galanni isaanii bilisummaa haa ta'u. Isaan galateeffachuu barbaade. Tole egaa adde Madiinaa hedduu galatoomis hin jenna. Egaa nagaan jiraadha. Ayyo isinirree gaafii kana naaf na yaamtanii kana naaf yaada kee kana naaf akka dubbatu na godhuu keessaniif TV Torongoo keessatti argamtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Isinirree baay'een isin galatoomfadha. Nama bilisummaa argu nu haa godhuu isiniin jedha. Galatoomaa isinirree galanni keessan bilisummaa haa ta'u. My name is Zansa. Hi, my name is Desi. My name is Lanza. My name is Didartu. If you want to meet the young, talented producer Harriet Yusuf, come to the screening premiere of the movie Asante. The screening will take place at 94 Kenhar Drive. To enter and watch the movie, it's only $20. The date's on April 4th, and the first screening is from 1 to 3. The second screening is from 4 to 6. And the final screening is from 7 to 9. The movie Asante has been a success around different cities in the United States. It has received a tremendous amount of support, so it's important to us as the Oromos in Toronto to come to our support as well. Don't worry if you miss the screening on April 4th. There will be a second chance on April 5th, and the screening will be from 1 to 3. And I'm expecting you all to be there.